warra Jimmaa janaachanuun yookiin fuuchuun seeraan ala. Diqaalaa dhiira taate warri nadhoo jala fiiddee hudduu nadhoodhaa arraabdu kottu. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftonni Naatii fi Khadiir arra dubbiin magaalaa TikTok oowwitee jirti boo. Arra shamarran Dubaay booji'ee jireechuudhaan dhiirrii fi shamarran bakka jiran hunda walitti gabbobaanii daaraa wal gochaa jiran TikTok keessaa, Facebook keessaa hundi isaaniitu akka inumaatu lola addunyaa sadaffaa labsamuu deema jechuudha. Lola addunyaa sadaffaa Kiyaar Bashir irratti labsaa jirani. Inni biraa immoo deemee dubbiin ijoolleen dhiirri Jimmaa ijoolleen takka Kiyaar wajjin suuraa kaatee ijoollee Jimmaati jaanii kunoo tanuma akka agartan tana ijoolleen tun Jimmaa akka gartee suuraa Kiyaar Bashir waliin hin kaane amma duroo nu amaarree godhaa ture akkas nuun jechaa ture jaanii labsii hunda hanga labsan takkatti Kiyaar juuntaadhaa maal jaanii hunda waa hedduu deemaa jira. Lammaffaadha suuraa mee arra suuraa kaafamtee ajendaa ta'ee deemaa oltu kana haala koo hinume tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan suuraa kun hundi arrumaan tana suuqa Dubaay keessatti kaa'amee jechuudha. Arruma suuqii Dubaay keessatti kaa'amee hedduu nama ajaa'ibsiisaa waa malee miti. Gartee akkanatti ajendaan kun deemuuf maal akka ta'e gartee hedduu mee maal jaammee warroonni gartee suuraa kanarratti namoonni adda addaa TikTokii fi bakka hundarraa maal jaammee waliin haa ilaallu. Kana gabbaleewwan kiyyaa wanti kun hundinuu hedduu takka gartee ajab nama jechisiisa. Okay, wanti kun maali jechuun namni tokko yoo waliin suuraa waliin rafee jaama yookaan waliin ciise jaama yookaan wal jaalate jaama. Kanaaf wanti kun suuqiidha. Suuqii kana keessa Kiyaariitu dalaga. Akkaanan beekutti akkaan keessa harketti Kiyaartu hojjeta. Suuraa kana mana uffataa kana keessa Kiyaar akka biyyumarraa wanni dhufeef hojii kanaa fi qaxxarameetu hojjeta. Biiftuudha ati dukkaana kanaa qaxxarameetu hojjeta inni achi keessa. Kanaaf inni akkuma achi keessa hojjetu malee kun waan hedduu garuu tarii mumkin nama fireendoonni amma Kiyaar tanaa jaartii namaati sanii jaartii namaati addan beeku. Mumkin arra taa'ee suuraa inni keessan keessaa 15 san keessaa 5 tarii jaartii namaa ta'uu malaa fireendi namaa ta'uu malee wanni biraa takka hin jirtu jechaadha. Ana akka mataa kiyyaatti akka yaada kiyyaatti. Sinigale hai mee haga kana mara maaliree wanni gartee ajendaa tahee deemu. Kanaaf yaa obbaleewwan kiyya wanni deemaa jiru wanni biraatis hedduu jira. Mee magaalaa TikTok seennee haa ilaallu. Warra Jimmaa janaachanuun yookiin fuuchuun seeraan ala. Maaliif keessan gabbarri yoo jabaate Jimma rakasa jettanii nu fuuchuu barbaaddu waan ta'eedhaaf isinitti himna jechuudha. Yeroo shamarran keenya Jimma qopheessaa. Juuntaan nu dhaaluun qabu, juuntaan nu fuuchuun qabu jechuudha. Kana jechuun shamarraa keenya baay'ee gowwoomsamtanii jaalalaan waan ta'eedhaaf keessattuu shamarraa Jimma of eeggannoo cimsaa isiniin jechuu barbaada. Ijoollee lama jidduutti kan argamu kun ijoollee Jimmaati. Eessatti argamani? Dubaayitti argamu. Kan bukkeetti argamu kun Kiyaar Bashirii deeggaraa juuntaati jechuudha. Ijoollee keenya gowwoomsuu barbaadaa jira. Shamarran keenya maaloo nuyin kuulloodha jedha nu fuuchuun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Nu arrabsaa nu xiqqeessaa kuulloo nuun jedha nu xiqqeessaa shamarran keenya janaajanuun yookiin jaallachuun hin jiru. Nuun kenninaaf isiniif isin kenninuu jechuudha. Dabalataan wanti isinitti himuu qabu viidiyoo kun lammaffaa kana ijoollee badhaadhinaa shamarraa badhaadhinaa juuntaan isin nyaatti of eeggadhaa. Shamarran argitan kun shamarraa Jimmaati. Kan jidduutti argitan Kiyaar Bashir jechuudha. Juunticha kuulloo jedhee galgalaa galama nu xiqqeessa nu arrabsa. Maarreekaa shamarran keenyas erga Jimma kuulloo ta'e maaloo shamarran keenyas illee kuulloodha. Maa wajjin footoo ka'uun barbaachisere maa janaajanuun lubbuu koo ምናምን እኔ ፍቅር ምናምን jedhanii janaajanuun maa barbaachisere kuulloo nuun jedha nu xiqqeessa. Abiyyaa mannaftanyaadha jedha. Abiyyaa safaariidha jedha nu xiqqeessa. Abiyyiin kuulloodha isinillee kuulloodha jedha nu xiqqeessa. Shamarraa keenya janaajanuun maa barbaachise? Kana gaafii dhumaa isinitti hima. Juuntaaf girrisaan nuuf kenninaa isinirraa hin fuunu akkuma jedhee isin nurraan fuudhinaa. Oromummaa walirraa hin qabnu maalirraa walirraa qabna nuun kuulloodha shamarraa keenya janaajanuun gonkumaa hin danda'amu kaa. Muka isinitti cabsinee deebifna malee. Nuun fuudhanu kaa nu dandeessanii nuun bittanusi. Isin Oromoo akka keessanii deemaa fuudha nu kuulloodha waan ta'eef.
كريستيانو رونالدو في قنبلة في انتظاره الفونسو اريولا. رونالدو سلطان السلاطين لدوري ابطال اوروبا. رونالدو جول. تعال حبيبي، تعال يا نظر عيني، تعالي بعد الدنيا أقسم بالله يا